Egaa akkuma argaa jirtanii baajaajiin gosa TVS jedhamu kun gatiin isaa baay'ee isiniif hir'atee jira. Hordoftoota keenya baajaajiin kun akka isin jalaa hin dabarre gatiin baajaajii kana kan amma jiru birrii ashama jirra jirtanii hordoftoota didaatiif akkam jirtan fayyaa jirtanii biyya keessa kan jirtan biyya alaa kan jirtan chaanaalii kiyya kan hordoftan yeroo mara chaanaalii kiyya nuffii tokko malee kan hordoftan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya yeroo mara isin bira haa ga'uun isin jedha kadhalee bakka akkam jirtan fayyaa jirtanii egaa har'a akkuma argaa jirtanii gatii baajaajii yookaan immoo maqaan isaa TVS baajaajii TVS jedhamu gatii isaa isin fideetan dhufee jira hordoftoota keenya egaa gatii xiqqoodha amma hir'achaa jira akkuma argaa jirtan duraan baay'ee gatiin isaa mi'aawaadha amma garuu hamma tokko gadi hir'atee jira isaa kana ilaalchisee ta'u jechuudha tokkoon isaatiin jechuudha waa'ee gatii baajaajii TVS isinitti himuuf dhufeetan jira qaxareewwan isin immoo jechuudha haga dhumaatti dhufii tokko malee viidiyoo keenya hordofaan isin jedha. So kabajamtoota keenya warreen chaanaalii kana akkuma yeroo hundaa beektan jechuudha chaanaalii kana jajjabeessuu barbaadan isin hunduu jechuudha chaanaalii kana subscribe godhaa akkasumas immoo like godhaati namoota baay'ee bira akka ga'u speeshaalii waa'ee baajaajii ilaalchisee karaa WhatsApp fi Telegiraamii akkasumas immoo imoodhaan hordoftoonni kiyya baay'ee kan nagaggafatan jira waan ta'eef isaan bira akka ga'u laayikii fi sheeriidhaan na bira dhaabbadhaan isin jedha hordoftoota keenya tole karaa viidiyoo keenya haa guruun isin jedha. Egaa kabajamtoota keenya akkuma beektanii normaalii viidiyoo kana baakgiraawundii kiyya jala isin fanteechisa akkuma argan ilaalaa haaradha inni kuni akkasumas immoo normaalii baakgiraawundii kana jala isin fanteechisa akkuma argaa jirtan maqaan isaa ilaalaa akkuma argaa jirtanii normaalii baakgiraawundii kiyya jala isin fanteechisa so isa kana inni biraa immoo isa kana jechuudha inoo ilaalaa agartanii TVS dha isa qulqulluu 00 dha jechuudha kan uma hin tuqamne jechuudha you know so background kiyya jalatti isinifan teechisa amma maal jechuu barbaadetanii hordoftoota kiyya gatiin baajaajii amma isinitti agarsiisa kun jechuudha ulaagaalee inni qabu maal tokkoffaa sharaa waliin gurgurama sharaa sin qaba normaalii baajaajii fe'ee yoo bitachuu barbaadan sharaa waliin gurgurama teessoo wajjin gurgurama teessoon illee hin jira normaalii teessoo hojjechiisuudhaaf qarshii teessoodhaa ta'u jechuudha hin baastanii yookaan immoo baasii hin baastan jechuu barbaadetanii akkasumas immoo sharaan gubbaarraa sunillee jechuudha asuma kaampaaniirraa nu kennama waan ta'eef asuma walumaan nu kennama waan ta'eef sharaan illee hin jira akkasumas immoo maal kan biraa gommaa iskoortii tokkicha hin kennan jechuudha gommaa iskoortii tokkicha hin kennan jechuudha so baajaajiin kun humna ajaa'ibaa qaba bifa diizaayinii ajaa'ibaatiin kan hojjetame normaalii hin beektanani makaanika kan ta'e hin beektan jechuudha viidiyoo baay'ee warri nan beeknani hojiin kee hojii makaanikaati hojii makaanika qofa osoo hin ta'in hojii baay'ee hojjenna waan ta'eef isa kana inni biraa immoo jechuudha baajaajiin kun jechuudha dhugaan isin jedha qarshiin isaa meeqa yoo naan jettan jechuudha duraan hin beektan karaa 370 ture karaa 376 haga 370 akkana ture haaran 00 amma kan ilaalaa jirtan kun jechuudha isin gade hordoftoota kiyya so
amma baay'ee isin kofalchiisa dhugaan isin jedha hir'achaa jira gatiin isaa har'aa meeqa yoo isin jedhee 330 330 ilaala. So garaagarummaa 40 jechuudha. Garaagarummaa kan 40 jechuudha agartanii. So hordoftoota kee warreen biyya alaa jirtan ispeeshaalii obboleessa keessaniif warra keessaniif bituu barbaadan carraa kana itti fayyadama. Gatiin kun dhaabbataa miti yookaan boruu ida'uu danda'a yookaan hir'achuu danda'a yookaan immoo akkuma 400 seenuu danda'a hin beeknu kun jechuudha. So baajaajiin gatiin isaa hir'atee jira 330 ta'ee jira. Hordoftoota 370 ture ilaala. Garaagarummaa 40 jechuudha. So baay'een ajaa'ibame karaa WhatsAppitiin karaa Telegiraamitiin karaa Imootiin jechuudha. Yeroo baay'ee na gaafattan. Egaa gaaffii keessaniif kinoo deebii gahaa isin kennaatan jira jechuudha. Inni biraa immoo inni biraa oga kana bittanii booda jechuudha baasii sharaadhaaf hin baastanii sharaa asumaa kennamaa baasii teessoodhaaf hin baastanii teessoodhaaf hin baastan kana beekuu qabdan. Akkasumas immoo baasii gommaa isa tirfii kennan jechuudha. Tirfii kennan jechuudha. Kun immoo iskoortii kennan jechuudha. Isa kana jechuudha. Wanti isinirraa eegamu maalidha? Hordoftootawwan koo wanta lama. Innis taargaa yeroo ammaa kara 10,000 akkana ta'ee jira natti fakkaata. 10,000 11,000 akkana jechuudha. Kara 10,000 ta'ee jira jechuudha. Isa kana akkasumas immoo barrii jechuudha. Barrii isin barbaachisa jechuudha. Akkuma argaa jirtan na duuba jechuudha. Karaa sadiin hojjechiistanii karaan tokko inni duwwaadha waan ta'eef inni karaan uummanni ittiin seenu nama sadii baata. TVS kun jechuudha. Nama sadii duubaan hin baata. Nama tokko immoo jechuudha fuulduraan hin baata nama 4 jechuudha. Normaalii mootummaa yeroo ammaa kana jechuudha nama 3 heeyyame malee nama 4 miti jechuudha. Sababni isaatis nama 4 yoo fuuldura feetan jechuudha automaatikaalii tiraafikiin isin adaba jechuudha isin galee. Isa kana inni biraa immoo jechuudha barrii kara tokkoon kara sadiin itti hojjechiisuu hin dandeessan. Gosa lama. Innis jechuudha barrii sibiilaan hojjetamu barrii jechuudha qorqorroodhaan kan hojjetamu hin jira inni waddiidha kara 3,400. Garuu jechuudha normaalii barriin sharaadhaan hojjetamu immoo hin jira. Kan sharaadhaan hojjetamu jechuudha. Beeksisni barrii 2,000 immoo akkana jechuudha. Normaalii 2,000 immoo 3,000 akka kana jechuudha. Walumaa galatti jechuudha kun gatii san keessa seenuu hin qabu jechuudha. Wanti isin barbaachisu amma taargaadha. Taargaan 10,000 jechuudha. Ingalee maqaa keessaniin taargaadha. Taargaan 10,000 achiin booda isa baajaajii haaraa kana oga bittanii booda jechuudha. Dhaqxanii too dookumentii keessan kara keessaniitti kara maqaa keessaniitti jijjiirachuu hin dandeessan jechuudha. Kara manga tiraanspoortiidha jechuudha. Isin galee isa kana jechuu barbaadetanii baajaajiin kun baajaajii humna qabu. Yaa anillee ogummaa kana waan hin qabuuf wanna keessi keessan gaaffii isinitti ta'e jechuudha. Akkuma argaa jirtan duwwaa 9 20 17 79 82 na gaafachuu hin dandeessanii. Baajaajiin kun eessa jira naan jettan magaalaan ani jiraadhu. Magaalaa Mojoo keessa jira jechuudha. So karaa kiyyaan jechuudha itti gaafatamummaa fudhadheetu jechuudha. Qaxaleewwan kiyya. Ani isin bituu nan danda'a. Normaalii warra keessan asitti erguu hin dandeessanii. Ani itti gaafatamummaa fudhadheetu jechuudha. Haala keessi keessan amma isinitti hojiidhaan isinitti agarsiisuu hin danda'a kana. Warra keessan yookaan immoo betesabii keessan yookaan obboleessa keessan yookaan obboleettii keessan fiddanii jechuudha isaan waliin jechuudha baajaajii kana isin bituu nan danda'a. Warreen karaan keessan jechuudha magaalaa Mojoorraa fagoo ta'e immoo baajaajii kana jechuudha makiinaa konkolaataa Ayisuuzuudhaan jechuudha feenetoo biyya bakka biitti keessan isin jirutti jechuudha isin geessuu hin dandeenye. So carraan kun akka isin dabarre garaagarummaa 40,000 isin jala akka hin dabarre carraa kan itti fayyadamaa jechuu barbaadan isin galee
Kana jechuun barbaadetanii qaxaleewwan kiyyaa normaalii yeroo ammaa kana jechuudha baajaaji kana yoo gurguruu barbaaddan illee gurguruu hin dandeessanii yoo bitachuu barbaaddan yoo gurguruu barbaaddan yeroo booda gurgurachuu hin dandeessan jechuudha. Meeshaan isaa illee hir'ataa jira. Fakkeenyaaf baajaaji kana yoo bittan rakkoo tokko malee motorri isaa jechuudha waggaa 3 jechuudha hojjechuu hin danda'a. Normaalii wanti isinirraa eegamu meeqa jajaan booda jechuudha gommaa isaa saarviisii gochuu hin dandeessanii saarviisii hin ta'a jechuudha gommaa isaa sisirraa'uu qaba jechuudha. Ittiin deemu gommaan hin dhuma jechuudha waan ta'eef inni biraa immoo jechuudha wanti jechuudha abbaan baajaajii kana shufeera ta'ee yoo qabe jechuudha baajaajiin keessan umurii dheeraa akka hojjetu yoo barbaaddan wanti isin godhuu qabdan zaayitii ilaaluu qabdan jechuudha. Zaayitii ilaaluu qabdan jechuudha. Zaayitii cheekii gochuu qabdan jechuudha. Isa kana gaaffii warreen gaaffii isinitti ta'e ammallee jechuudha bilbila Duwwaa 920177982 na gaafachuu hin dandeessan jechuudha. Itti gaafatamummaa fudhadheetu isin bituu nan danda'a. Yaa wanta isa kana jechuu barbaadetanii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja horaa bulaayii baajaajiin kun akka isin hin dabarre isin jedha horaa bulaayii warreen gaaffii isinitti ta'eef hordoftoota kiyya hinoo gaaffii keessan amma immoo wanta biraa na gaafachuu hin dandeessan jechuudha. Horaa bulaa nagaan naa jedhaayi chaw chaanaalii kana warreen chaanaalii kana haaraa taatan immoo Diidaa TV jajjabeessaatii laayikii sheerii godhaayi horaa bulaa chaw.